bakkitti dhaabne laal waan tokko asirratti Nabi Allah Isa alayhi salam gaafa gaddeebi'u ummata kaafirtootaatii fi booyyee fi hundaahu silaa booyyee dubbanne ummata kaafirtootaa osoonii fi gartee filannaa isaaniif hin kennine filannaa malee dhufeetuma maal gootanii jinni gootanii osoo hin jenne lolatti eegala. Amanaa fi hin amantammoon amantanillee osoo hin jennetti eegalaa irratti jira. Ani wanni nin gaafadhe Nabi Allah Isaan gaafa deebi'e. Filannaa ummata kanaaf ni kan namoon kannu moo osoo filannaan kennine lolatti eegala. Gabaabsiituma naa deebise osoo haasoo dheeraa keessan deddeemne tafakkur. deebuusaa amante gaa deebuusaa amante. La hawla wala quwwata. Parwannummaan naaf irratti haasoo jirru hadiisni kun kijiba moo dhugaa adda sii baasuu deemaa bara. Amantee nuti kijibaa fi dhugaa san bar siif daliila biraa fidachuu qabna. Hadiisni kun kijiba irratti waasa Adam hadiisni kun kijiba ta'uu irratti waasa ati ammoo dhagaye kijibummaa hadiisaati miti ammoo kan mirkaneessitu san booda sanada hadiisaati walii yaanaame dhufichasaa dura hin amanuu fi gartee maali ragaa hin deebi'uusaa nu dhiyeessuu qabdu ture. Ragaa hedduun deeffadheemi ragaa hin deebi'uu nu dhiyeessuu. Yoo san ta'u waadammoo dhufuusaarra waliigalleeti gara akka waan tartiibaan haasa'u. Ani ragaa kiyya barittiin sii deemu jira. Ragaan ati fidde ragaa kufaa ta'uun si garsiisu jira bara. Wanni nin siin jechuun jiru Nabiyallah Isaan alayhi salaam akka ati amantutti gaafa gabbu'e ummata osoonii fi gartee filannaan kenninee fi useetuma dhufee irra dhaabaa lakkii takka filannaa kannee fi boojaran ni amantammo moolola filattan je'ee isaan fixuu eegala. Yoonii fi gartii filannaan kennuu fi ni fixa jette gabaabsiituma haasa'u osoo hin dheereessine filannaan alatti ummata fixanaan jee. Yoo ammoo lakki filanna kannaaf naan jette filanna kannaaf naan jee. Haasa'u biraatiin kanarraa inni itti tarkaanfachuu deema. Okay. Ada bitiana. Itti deemne fudhuuti. Gaafa bu'e Nabiyallah Isaan nassi beekumsi biraa ka hafe wanni nan dagadhe yoo jiraatin beeku hangaan beekutti ammoo guututti akkas jeeni miti hangaan beekutti bakki isaan ajajeeti yoo isaan amanuu didan gata jettu hin jirtu oopshinii kan nama bakki jettu hin agarre hangaan beekutti ammoo yoo bakkiin ani hin beeyne haftee jiraatte jiraachuu dandeessi hangaan beekutti ammoo oopshina kannaa hin jirtu. Hangaan beekutti oopshina kannaan hin jirtu. Oopshina malee gatuu eegalaa jechuu akkasiimi. Hangaan beekutti siin jechuu jira. Hangaan beekutti. Bara hanguma beektu sanitti oopshina malee gata beekta akkasiimi. Hangaan beekutti wanni oopshina jedhamu duraan xumuramte waan ta'eef yeroon sun zabanaa akhiri waan ta'eef yeroo san raawwata jechuudha jirabbi. Oopshina ammalee ummata gataa naan jeeqa. Sitti ulfaatin jechuu kun mee ji'uusi. Sagamsa. Inni waan fedhe yoo jeef wanti kun shari'aan ta'uu beekadhu waan tafakkur jee. Eegigaa. Yaa gosaati malee irraa waan takka fudhachuu deema. La daliilaan fidachuu jira. Daliilaan hangaan daliila kana fidattee wanni daliila kana irratti gaafatan fakkeenyaaf osuma akkana hin taane nama gateetti akka atuu jette hanga beekumsa keetti dubbatta malee dubbii kadheetiin jira deebisaa. Akki jedhe gaafii tanan gaafadhe. Okay, ayyaamsa. Ati ragaa Isaan hin dhufu jiru. Na obsi ni naasawa duree. Ragaa Isaan hin jiru na obsi. Akki jedhe obboleessi keenya gaafii nan gaafadhe irratti Nabiyallah Isaan gaafa deebi'e. Jecha kiyya hiikuuf hin barbaadin nama dhaggeeffachuu jira yeroo inni deebi'u waan ta'eef. Jecha kiyya hiikuuf maal barbaachisa? Khalaas. Laaquudhaaf khalaas. Haasawaan anaasoo kan akka namni dhageenye fadha waan taateef. Maaltu laaquu? Haasawaan ittiin dhiisumma booda. Deeqa nuu qaba khalaas.
Ifiifin afaanin dubbattee hime bar. Haasawa dubaan wayin jechuu deemaa obsiree. Akkas aboonu fayyamsa. Waan deemsara yaada kan maddu tattiyaan Kana jireetiin bira kutaa akka Nabi Allah Isaan hin dhufne ragaa fidadhanaa haa obsu. akkasitti of Kiyyanii himi jechaan an je'anii himi yaada faallaa qabaatte fidi malee jechaan an je'anii himi. ta'ee osoo hin taane dubbii teetiratti yaada kan Irraan deebi'a bar jechanaa irra deebi'a namni haadha gahu. Hanga an beekutti isaan amanaadha oobshiinni inni kan nu hin jiru. Na dhagaye oobshiinni kan nu hin jiru hangaan an beekutti. Maaliif dirree beeri mu jira. Tabakkul waliigallee inni haa fudhatu dhageeffadhuuf. Bakka ana dhageeffadhu. Jara keenya obboleeyyan akka jee obboleessi keenya Nabi Allah Isaan hoggaa gabbu'e osoo oobshina takkan kannine ummataan amanaa arrabbii miti amanaa ani nabiyyi amanaa osoo isaaniin hin jenne dhufeetuma habaleen eegalaa jedhe. Shari'aa tam keessatti osoo dinniina namaan kannine osoo waan takkan goone habaleen nama eegalan. Shari'aan Nabi Muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi. Laal Abooniin haasawa haa fixadhu laalii miti haa fixadhu afaanii. Haasawa haa fixadhu takka asii dhiisu. Obsi tabakkul. Shari'aa Islaamaa ta'arra nuti harkaa qabnu tana keessatti ilkeen kafalamti. Waliigallee thank you daqiiqaa kan nuu keetiif. Shari'aa Nabi Muhammad keessatti ijaan kafalamti. Lubbuun kafalamti. Nama tokko immoo dirqiin lafaa kaatee osoo inni gartee amantiin qabne hoottu maaliif kafarta ja'anii ajjeesuun hin jirtu. Yoo jiraatte kamit jirti? Lola keessatti uummanni kun waliin dhufee amantii irratti wal lolee jihaada irratti lubbuu fi difaaca godhuudhaaf lubbuu yoo ajjeesuun jiraatte akkasii ajjeesu. Uummata nagayaan firraa tattaa'u dhufanii irra dhaabuu jechuun shari'aa Nabi Muhammad miti kolkoloo. Shari'aa Nabi Muhammad illee ta'uu hin dandeessu. Siigalee? Hin fixanne sa'aatii hin fixanne akkasuma naa'uus. Tabiraati rabbiitu ajaje moo hin jeen deemi khinziiraa fi nama ajjeesi jechuu moo Nabi Muhammadiitu ajjeesi jeen jennaan lakki Nabi Muhammad ni ajjeesa je'eetiin gaafachuu jira beek. Nabi Muhammad ni ajjeesa je'e ni ajjeesaa jecha ajjeesii jecha juu kana Nabi Allah Isaan rabbi irraa qabatee dhufe moo Nabi Muhammadiitu ajjeesi je'eeni jennaan lakki Nabi Muhammad ni ajjeesa je'e shawuu eessarraa kitaaba muqaddasaa keessa yoo jiraate na hafidu. Kitaaba biraa keessa yoo jiraate na hafidu. hadiisarra jira lakke hadiisarra jira. Sa'aatii yaani naasa'u jira obsi. Please obsi. Tanaafuu hadiisni inni fidate kuni khinziirri. Wanti walaa yeroo bilaashi dhugu jirti. Hadiisni inni fidate kuni khinziira ajjeesaa booyyee ajjeesaa nama ajjeesaa kan jiru kuni inumaatu boodarratti hadiisni riwaayaa biraa keessatti hafuuraan afuufee nama ajjeesaa hojjeta. Amantii tamitun. Osoo gorsa naman gorsi. Nabiyyi kami anaa fi xalluunii naasawa. Tanaaf obboleessi keenya akka wanni kun quraanaa wajji wal faalleessu zaayiratti lafa keenyeef takka wanni inni wal faalleessuun quraanni laa ikraha fi diin jaa amantii keessatti dirqamneen jiruu jaa nama amansiisuudhaaf. Qad tabayyana rushdu min al-ghayy jallinaa fi diriirinni adda bahee jira. Sa'aatii yaani naasa'u jira. daqiiqaa lamaan kan ustaazni guufitate daqiiqaa shanan kee fudhatteeti irra deebista daqiiqaa kiyyeessi nyaachuu jira. Irra deebista daqiiqaa. Laal shari'aa Nabi Muhammad keessatti dirqiin nama ajjeesaan hin jirtu. Qur'aanni nama ajjeesaan jenne. Qur'aanni difaaca ofirraa godhaa jee malee. Amantiin Islaamaa nama ajjeesuuf hin dhufne. Nama amansiisuuf nama gorsuuf dhufte malee. Amantiin Islaamaa booyyee ajjeesuuf hin dhufne. Mixii takka sababa takkaan malee ajjeesuu ni dhorkite amantiin Islaamaa. Booyyeen haraamiin hin jette malee ajjeesaa jechuun amantii shari'aa Nabi Muhammad hin jedhan. Eessa hoo jetteen jeeqaa Nabii jeera akka balaataa akkanaatiif ragaa yoo jiraate ragaa wajji as kan haasawwan barbaadnu nuti ragaadhaan haasawina sii galee. Tabiraati Nabi Allah Isaan dhufuu fi dhufuu dhabuu keessatti Qur'aana irraa ni qabdaa jennaan hin qabu je. Hadiisa irraa jennaan hadiisa irraa amma waliin
haasoyne karatti deemuu fi karatti irraa deemuu obboleessi keenya wallaale wooma haasawu takka illee afaan Lala ayam wanni sinjeef haasoyni kiyya kara biraa jallifama haasa'u kiyya shariin godhina namni dhaggeeffachuu Haasawa kee irra deebitee nama mormaa beeku haasawa kee irra deebiteeti bakka geeffatta. lakkee kanaaf haasa'u namaa hukumiti Laal haasawa kee taphatur irra deebiteeti haasawa kee hoggaa inni daqiiqaa lamarra naa deebista itti deebi'ee daqiiqaa meeqa daqiiqaan isaa deegaa rakkoo miti kun deegaa rakkoo miti yoo isaa guddisee simaafis ilmaan guddisaa. daqiiqaa amma daqiiqaa lama meeqa ta'u Tiifi kana ustaatu gudumee sii tana of. daqiiqaa lama marra naa kaaye Ayyattoo bittoo firan siqaa. duuba obboleessi keenya kalaama gartee bakka takka hin qabne harragaa tokkollee rabbii ajajamoo jennaan bakka irraa fiduu dhabee rabbii ajajajee tartakka rabbiin hin ajajine jaa tartakka nabii ajaje jaa nabii ajaje hoggaa jenneen eeysan nabiin ajaje hoggaa jenneen nabiin ni ajjeesa jee kaayi ni ajjeesa jee jechuun ajaje jechuu miti ni ajjeesaadha malee ajjeese jechuudha miti kuni waan ragaa hin qabne duba nabi allaa ciisaan alayhi salaam dhufuu dhabuu isaa ayata qur'aanaatu nuu hima ayanni qur'aanaa akkuma reefuun tana jee اللهم صل على محمد ربي سبحانه وتعالى نبي الله عيسى دبس وياك يا مادا سورة مخيستي سورة المائدة آية إبا في قرى جهرت وإذ قال الله يا عيسى يرون الله هنجئون يا عيسى وياك يا ماتي قافت الجرابيخ أأنت قلت للناس سيتو نمان جئ يا نبي الله عيسى اتخذوني أمي إلهين أنا في هادتي يا ربي لما نقول لا سيتو نمان جئني جاء ربي نبي الله عيسى من دون الله ربي أجتي قال سبحانك يا ربي أتقول كل الله قل كل يا ربي ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق وأكمل نافتها نافون تاني جتشو وانين بيكم ستين كم نجتشون كي يجان قوياك ياماتي بيخ أما اللي مالجا إن كنت قلته يو خانين أنين جتش خانا جئو تاتي فقد علمته واتني بيت تعلم ما في نفسي وأن خيس جروني بيتا ولا أعلم ما في نفسك وأنا مول سخيس جروني بيخو إنك أنت العلام الغيوب silaa guyyaa kana nabiyyallaa ciisaan kan gaddeebu utaate nabiyyallaa ciisaan yaa rabbi ja'an gaafan gaddeebi'e itti himeetiin turee ja'an maal aayannichi qofatti hin dhaabbatu aayanni qur'aanaa itti deema sii galee yooniifin kanin jecha kana ji'u taate atuu ni beeyta turee ja'an jecha kana akkan ji'i wanni nuu galu achumatti dhaabe jechuudha allahan subhaanahu wa ta'aalaa dalilan ta'u أبس أيوه ما قلته إن كنت قلته فقد علمته يوخلين أن جوتاتي أتني بيت يا ربي خي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك واللبوت يخي سجراهم بيخو أمو أتي واللبوت يخي سجراني بيتا إنك أنت العلام الغيوب أتي أمو بيخا وان قرتي فقاتي هنداتي ايوه ان تعذبهم آية براقي ستمال ما قلت لهم وإساني من جنجا إلا ما أمرتني به وانا تتنا أجد جمالي مال هي أن اعبدوا الله ربي وربكم ربك يا ربي خيسني جبرا جتشو يوتات مالي سيغري وكنت عليهم شهيدا أن إسان الرتي رقادان تري ما دمت فيهم وانين إسان كيسة تري وعندما عدت جتشي أس كيسة نجرو ما دمت فيهم وانين إسان كيسة تري أتني بيت أنا كان إسان الرقاتي وان سان الرتي فلما توفيتني إيغا أمونا فرأت كنت أنت الرقيب أتو مخ إسان الرتي تيسا تري وأنت على كل شيء شهيد أتمو وهم درتي بيخاد أجان سو نبي الله عيسى سلاخا ديبو تاتي آية خنا خيستي غافان قد ديبئي واتهميتين تريج أن تري آية نخو واضحة آية نبراك نبي الله عيسى نبني قالوا همتو النبي محمد عليه الصلاة والسلام ربي قرآن خيستي كان جان
وما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نبي محمد بودا دفو ولا خدر إرقمي ساتاتو ولا خغنا إرقمو ساتاتو never ever هنجرو نبي محمد بودا دفو آيني توكيتشو خنوفي ما جيتشو أقام سنجان لكن نبي الله عيسى غافا دفو نبي تهين دفو سنجان حديث واحد يأجوجي في مأجوج خيستي أكا حديث نخون قرآن ومغرتي آية قرآن وما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله جئوخنا فالليسو حديث خيست ربي نبي الله عيسى وحي هاري اتقود أموتين قدو نمني وحيين هاريني يا نبي الله يا نبي خي جتشات تقود حديث سن كيست نبي محمد بودا نبي دفع جراجتشو آية قرآن فدن نمو حديث خنا فدن نيتشو زيخن كوان زايرة لفتاو حديث خيست أكا ربي يا نبي خي جتشاني وحي اتقودو حديث ما إنسان أما كرتي دليل ولا تنخنا تروهم حديث ندير على واحد يأجوج في مأجوج الراها سوا يوضب بسجدتك أجل تنسي في ده أي ستك كني يا نبي الله جؤوني في ربين أي ستك وحي تقولوا أك نبي يوم إساهن ومن نبي بود نبيين دفجت شوخن نوغل شوخنا تنافو نبي بود نبيين دفو هسي حديث ما سرت دفخوني حديث خرافات قرآن وجوال فالي سجد أستين الرابع قالتو ما رجعن كي يخنا رتي يوم أكبر مرتين أزين غيره أزايد fitatee jira saazan amsaan asirratti fi sa'aa isii kannu itti uffatta. Sa'aan naa kan ittiin jirtu akkuma hamzaatti naasawaanis. Ayyaa toobi rakkoon qabu. Eewwa. Hamzaan uummata keenya hamzaan ammaan tana hadiisaan an fidee fi hadiisniin an fidee رسول الله أضيفه حديث سند صحيح إرجما ربي قال صلى الله عليه وسلم حديث سنين حركات نبي نتنو همتي رجاف دي يسجدوا خناف حديث خن أمو إني خرافات جيني جرا أمو رجان إني إيسان ديبو ربتي فدلو جنني حديث الرجات كون فدني قرآن الراهيز إيسان هنديبو وبكيجتو تا إني في جدي تكلم هنجسو ما في جناني silaa deebi'ee ji'eeti mala isaatti naqe jechuudha. Yaada isaatti naqe malee kallattiidhaan isaan hin deebi'u ganaan deebi'u wanni jedhu ragaa tokko kan inni fidate hin jirtu. Akkanumatti aqlii isaatiin irraa fudhateeti silaa jechuu awaan biraarraa silaa deebi'ee yaada jechuu qaba. Kanaaf wanni inni fidate ragaa numaa hun taatu yoo danda'e ragaa biraa nafsiidhaan qur'aanarraa إنسان هنديبو وخجو نفدلو حافظتو فتاتي ايه فتاتي قرآن الرأي وخا حديث الرأي رجا هنديبو حافظتو هيه موت نسول سجلين تجيرو مايكين دي جفارة yoo fixatte dubbadhuu hin jee wala faani naasoo hin jechuu fadheeti isaa waliin gubnu saniif hin calsirraa jee. Fitatee jira too. Eeywaa ragaa kallattiidhaan naaf dhimma quraanarraa yookaan hadiisarraa. Bara qonneen inni qara'aa ture wallee dhagahuutti hin jirtu na fakkaata gurraan dhaggeeffachaa hin jirtu rabbiin quraana keessatti ekki je'uun siin jee wamaa muhammadun abaa ahadin min rijaalikum walaakin rasuulallahi wa khaatama nabiyyiin. وخاتم النبيين جتي خوني نينا سوغا نبي نتي إيسان نبي بودا يقران تيابر أما دي بسيبين سيدو بسمالي دي بسيبين سيدو بوغاتي بتتنا سوا في تلو نينو سسر راي نبي محمد إرجمات أمراتي متنمني جي إنجيرو تانا ديبين قرين نبي محمد إرجمات أمراتي أماس الراس بروس إيسان شريعة نبي محمدين إرجما مالي نبي جمع لانين إرجمو يروسل نبي جمع هاريا في دين رفو خانم أمني بيكو كبا خانم أتمو رجع برا خيسان هنديبو جو خلتي دام فيج saya nina sawa da afani na sai da yo malle aso ite bud goda deti ta rako kabu si afani na so yelakian akuma yaron an debi de so atina irasido na ro kito tin irasido obsi adam
Nabi Isaan nabiyyummaan hin dhufuu jee obboleessi kee. Jecha kana wayiin an afaan kaayee dirqee. Afaan hin keenya. Afaan hin keenya. Haya. Akka inni gaafa dhufe rabbiin nabiyyi kiyya jee isa yaamu. Akka gartee waxyiin haareetti itti godhamtu. Akka inni ummata nagayaan bulchu. Akka nabiyyii ta'e yoon fideef waan kanarraa ni deebi'amu hin deebi'u nabiyyii miti jee. La na dhaggeeffadhu. Nabiyyii ta'ee dhufu waggaa dhufu kana. Nabiyyii ta'ee dhufu jechuun kana afaan hin keenyeen jee dirqiin amma. Afaan hin keenya sirrii. Ifiif jee ammarraa nabiyyummaa haareyaan hin dhufu haa adabu ni nan jee. Akkasumas haareyaan dhufu ogeettu akka ilaala kee jechuu barbaadde yoo. Shari'aa biraa Nabi Isaan shari'aa biraatu fidin shari'uma isaallee fideen dhufu jechuu kanatti fakkaatti. Hatta shari'uma isaatu. Shari'aan inni fidu shari'aa Muhammadi bakka. Tanuma isaallee fideen dhufu. Akkana jechuun ta'ii isaa fidachuu baatte isaan jechuun tasaa fidachuu baate ta Nabi Muhammadi yoo dhufu taate nabiyyi miti jechuu bakka sanatti. Shari'aa Muhammadi yeroo bu'e nabiyyi shari'aa haaree fidee dhufe yaamee yaamamu jechuudha. Shari'aan Nabi Muhammad keessa waxyii ganaa buutuu hafe. Nabiyyummaa dura immoo dhagee aadaan bakka sanatti nabiyyummaa duratti kan dura gartee if dandeessuu taate san sunni jirtu. Nabiyyummaa dura jirti bakka baay'ee bakka sanatti. Gaafii taranaa gaafadhu shari'aa Nabi Muhammad keessatti. Nabiyyummaa dur ni qaba. Ta boodarra ummata Muhammad keessa bu'uun ammoo akka nabiyyi haaree wahayii biraa shari'aa biraa fideetti ni ergamu. Nabiyyummaa biraatii maaragii dur qabaate ajajni inni ardiirra bu'uun shari'aan inni ardiirra bu'uun shari'aa Nabi Muhammadii. Haya gaafiin tiyya shari'aan Nabi Muhammad waxyiin haaree godhamtu gana haftee. Gaafittiin dabrin Hamza deebii deebis. Ragaa kallattiidhaan fidi qura'aanarra hadiisarraa hin deemu. Aqabaa itti taatu bakki guddaan tarkaanfii isaan biroo kutuu hin dandeenye bakka takkitti tana. Nabiyallaa isaan shari'aa amma ni dhagaye gaadam. Deebii an takattiin deebisaas geemi. Daqiiqaa sadii nuu kan Adam. Kallattiin hamzaarraa wanni nama barbaadu. Yoo gaafiinis gaafatu deebista gaafii haa gaafatu qabisa. Maal jetteen? Gaafiin ani isa gaafadhu qura'aanarraa yookaan hadiisarraa kallattiidhaan an amma qura'aanarraa yoon fidu baadhallee hadiisarraa kallattiidhaan fideetiin jiraame hin deebi'u ni deebi'a. Ni deebi'a fiddee. Qura'aanarraa kallattiidhaan hadiisarraa kallattiidhaan fiddee. Yaadaan osoo hin taane tafsira san alkallattii fide ayata san akkaataa hiika ayata reefuu eenyu jee ati gaafate itti gaafatte nasiin sariin jechuu kallattiidhaan quraana keessa nabii isaan ni deebi'a kajuu ni jiraayee san hin jiru siin jee kallattiin alkallattiidhaan immoo akeekuudhaan siin jee reefuu nillee Abaa Hureyraa hadiisa Abaa Hureyraa tafsiraa sanuu dhageega yoo feetan kana garaa jee quraana san ayata san itti aansee ayata san malis ayata kaanis kaati gadda ragaadhaaf tafa maturas dhiyeeffatee jira. Ragaa isaatti jechuudha. Ani dhiyeeffannee jira. Dhiyeeffatee jira ragaa san. Inni dhiyeeffannee jira immoo. Hadiisa keessaa immoo hadiisa fidee quraana keessaa immoo indirectly jechuudha alkallattiin kan jiru san fidatee ragaadhaaf. Amma kasii gaafachuu jiru inni kallattiin quraana keessaa nabi isaan fixatee nabiyyummaa isaatis hin deebi'uuteettu. Yoo asiin gaafii takka gartee akka nama tokko gargaaruu osoo hin taane akka nama waan kun haga barbaadu irratti haasa'u jiran fakkaata akkasuma maami. Wal falma gochuudha ustaas saamsa. Falma gochuudhaan tiimi sababa nabi isaan deebi'u keessaa tokko akka jirutti jechuudha wantoonni qabu. Lubbuun hundinuu du'a dhandhamtuudha jee rabbiin subhaanahu wa ta'aala quraana isaa keessatti. Nabi isaan du'a isaa hin dandhamne ol fuudhame malee. Kanaafuu du'a san dhandhamuuf nabi isaan dirqama lafa deebi'uu qabaa. Waan jiru jira jechuudha. Pointii kana irratti uffatanii qofa dhandhaman jee. Hin jenne lafa qofa hin asirraan bahin asirratti isaan hin deebi'u tanarratti
Ragaan uufiti ragaan amanna waan ta'eef yoo aqliidha ayyaana jenne namu mataa isaa nabiyyi beera sila aqlii taate. Lagi Syariah wahyi malee aqlii taate. Deeqaa dhookan haasawaa dhiisuun deemna Kanaaf amma laal haasawaa dheeraan barbaade. Haasawaa dheeraan barbaade. Saadhaan deemna. Deebiin barbaade sirraa. Maaliif jennaan amma dubbiin bakka. Saan na keessan dubbatiin yookaan irraan deebi'adha. Yookaan sa'aatirra naa deebita na keessan dubbatiin. Rakkoon qabu Kallattiidhaan qura'aanarraa bakka kanatti isaan hin deebi'u jee. Hadiisarraa bakka kanatti isaan hin deebi'u jee. Tanaan sirraa barbaada qochi godhii lafa naa kaayi daliila. Ayaa ustaasa fudhadhu hin deebi'u bakka jettu amma. Tole. Laafaan hin haasa'inaa gaappilees. Allahan nabi Muhammaditti himeeti. Yaa nabiyyii khiyya. وما محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نبي الرابوداتي لال نبي الرابوداتي قافجو نبوما إسابود ختم متجر تاكا ننجي نمني إسابود الأفي نبيته خدر إرقميس خغنا إرقموس انجرو ججو أما Nabi Muhammad booda nabiin dhufuu dhabuun nabi Allah isaan dhufuu dhabuudha nu garsiisa. Akki haasawnitti wal dhabu jalaa wal dhahee wal nyaatu naasii hima. Aayata kana waggaatti fidde maal jedhan? Nabi Allah isaan nabiyyi tahee ergamu. Lakki shari'aa nabi Muhammadiin bulcha. Shari'aa nabi Muhammad keessatti booyyee ajjeesaan eessa jirti taakka. Nama osoonii fi filannaan kannineef ajjeesaan eessa jirti laama. تصدفات حديث مواهي يأجوج في مأجوج خيسان في دتن كان خيستي نبي الله عيسى وحي هاريات الرب إيجا وحيين هارين الربوتي قرآن سنفع ليس جرا حديث نخل مدرب ما جتشو يا نبي خي جتشاني وحيين هارين غافر ربوتي شريعة نبي محمد كيسا وحي نبي محمد الرتب بو انت هاري بوتوتو نبي إيسا الرتب حفي شريعة نبي محمد كيستي اليوم أكملت لكم دينكم دين كي نقوتو إرون قبو إرون نبي إيسا تنوقوتو رفا دين كان وحي نسر بوتو سنو تامي إيغا وحي نسر بوتو إني نبي متي إيغا جنة جتش خيسا والانفال ليسو نبي تهوساني إبسا حديث أما نمت درو خايد بساف يو برباتي ساته جتشو ولن أبو خنمان وننو إبسو نبي الله عيسى عليه السلام ديبو أبو لنو إبسا لا شك فيه ولا غبار رغانك يخنا أمالي هقان وان كان الرابوئي نسي رغادانو فين جتشو ديما حاسو خلا ربو ديما حاسو خلا ربو ديما خلاص يجون لا حمزة أكمان الرغاسي في دي والله يجون يور رغاس الرار كسر راين قبل فكنيا واه وننو خلنو في يادتي سلا اقلي متوني انون شريعه امره شريعه صوت ربليسو وصو حديث مدعي فليوتي وان براديسي وهو انا صوت يونان دغيفتن ادمتنا دغو جرتامي قران نبي سان هنديبو هنجو بر نبي بودن دفو نجرو جچو مال جچو بو نبي إيسان نبي يما هاري أن يرجم نبي ربي تيس نبيين نبود رفين جنة نبي إيسان شريعة نبي محمدين بو أمالي شريعة هاري آمتي هايا آدم بكتنا الناك أبيغا هدرا شريعة هاري آنبو شريعة نبي محمد كيسا توحيين تهيني جيرا تغنى نبي موسى نبي عيسى الروحي تاتو نايمي مي تانتين ديبين أسيتين ديبين Atin kufu yetti amantami. Adam gafiti atin ade. Malan arkatimo. Gafita na debisu fintau. Tiya hun debine. Tiyan debine dura. Tiya hun debine. Tiya hun debine. Akli dani fudachu jira male. Akli. Namma tokko sahaba ke. Nabi irra. Hadisan debu jo asfiti. Law wanta kajira. Akli miti. Akli ni yo fayyadaman den mara konko abduna fakatian akhiyatin bana. قرآن خيزتي يو نبي محمد نبي بوداتي جي نبي يوني سدرا هندو وردا بري خطان جي ربين تبت نبي يوني سدرا هندو ورمكا خيتي تي زمن خطان جي نبي محمد فيمو سيبود نبي ننجرو جي قرآن حديثانيس لفخاره
isa boodan nabiyyi ka dhufu yoo taate quraana kanan faalleessuu ta'ettu tun dhufaatii dhabuu isaatiif ragaa sababa ka'uu qabu jechuudha. Sababa kana akkitti bakka dhoorkan yoo jiraate quraana keessaa ragaadhaan jechuudha. Sannaa dhoorkaa akkatti wal faalleessu isaan kana gaafa akkatti wal faalleessu